Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaata fulbaana 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Babarootooleen soraala keettoo du'uu ardhaa isanitti immoo boombiin London keessatti tokkaate nama 22 caala mammadeessite xuyyuurii Ameerikaa kagaadi deemu tokko kan namni keessa hin jiru tokko Paakistaan keessatti milishoota Islaamummaa keessaa 3 fixe mataa oduu keessaa tokko. Gumiin jaarmaalee hawaasaa Keeniyaa keessa jiru Daayirektarri Abbaa Langaa olaanaan biyyattii akka warra filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa dabre irratti yakka hojjetan himannaa irratti dhiyeessu gaafatee jira. Qophiin keenya irra jireessi isaa rakkoolee walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Oromiyaaf naannoo Somaalee gidduutti uumame wajjin wal qabatetti fuuleffata. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleessa oduutiif gara soorattan sin deebisa. Boombiin argeejjiib baabura London keessa tokkaatee nam 22 caala mammadeessiti. Saatiin boombiin tuni tokkaatee yoo namni muddamsuuf hojii hawwataa diirama taane. Boombiin tuni akka gabaasa poolisiitti London biyya warra nagaa biyyi dhoowwattu akkan tolchuu jira. Madoolee keessa tokko ammoo akka lubbuu jira. Boombiin tuni baabura geejjiba lafa jala yookaan Parson Green jedhan keessa tokkaate. London bara kana qofa marroo 5 boombiin akkan keessatti tokkaate. Muummeen ministeera British Theresa May hojiin tuni hojii warra daafanaa hojii warra wasodaatuuti. Kanumaafuyyuu uummata durii nagaan hojii dhaquu malee jechuun dubbate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kunin warri badaan ammallee London hadhuu jira. Warri kunin amaluma isaaniiti hujum isaaniitti akkanaati taatullee durattu silaa beekuu malanii jechuun tiwiitarii fi irratti barreessa. Theresa May ammoo takkumaayyuu dubbii qorachuu jiran ebelutu tolchuu danda'a jenneetiin adoo qorannoon hin dhumatinu duratti dubbadheen beekuu jechuun deebii kennite. Xuyyoora Ameerikaa gaadi deem Paakistaan gama kaabdhiyaa jara milishoota islaamummaa ta'uun oolan jedhan halee 3 caala keessa fixe akka warri oduu tana VOA'tti jedhutti boombiin xuyyoor kompiitarii hajaj keessa tokko attuunene aanaa Kuraam keessatti mana tokko irra buute mani kun ka sheeqii labsuun keessa beekamuuti maluuvi mahoobii jedhani warri fixan keessa tokkollee jaaroleen lafa ammoo namni kun miseensi milishoota islaamummaa haqaanii ka Taalibaan waliin hojjetaniiti jedhe jari kun waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessatti qarqaaruun walaadha haqaaniin tun jechuu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii torbaan darbe dubbate keessatti milishootii haqaanii Paakistaan keessatti dhokataniitiin qarqaarsa argatanii jedhe bulchootii tunin ammoo bulchootii Paakistaan ammoo mormatan. Kooriyaan kaabaan mallee bulchoota addunyaa mata nyaachuu jirti. Dhaldhallee Jaappaanirra ol qabdeetiin misaayil tokkofte. Misaayilii waraana hamaa kiiloomeetirii 1000 ta'anii waliin hadhuu danda'an. Biyyi tana dhiyoo tanallee tokkummaa mootummootatti dhabe. Dhaabii naatoolleen akka addunyaan afaan tokkoon biyyi tana wajjechuu hin dandeetti gaafate. Naatoon dhaaba biyyoota Atlaantik gama kaabaa jiranii waldaa waliin jaarratan nagaa waliin eegachuuf. Akka itti gaafatamaan guddaa naatoo Jeenis Stoolberg jedhetti Kooriyaan kaabaa ammallee seera addunyaa cabsite akkuma feete misaayilii tokkosuu jirti addunyaallee waliin dha'uu jirti tun addunyaaf sodaa jedhe. Kooriyaan misaayil tana teessoo mootummaa Jaappaan Pyongyang aanaa Kooriyaan misaayil tana iddoo la Hokaabii jedhan ol qabdeetiin ol tokkofte keessumattuu teessoo mootummaa isii keessaa Pyongyang keessa ol tokkofte jechuudha. Ministeerri haajaa alaa Jaappaan Yihoodoo Suugoo ammoo akkana ta'utti callisuu hin qabnu addunyaan doorsifamkee jirti biyyi teennallee naga qabaachuu malte afaan tokkoon dubbachuu mallee jedhe. Akka gabaasaa Kooriyaa kibbaatti biyyi ollaa Kooriyaa kaabaa jechuun misaayilii tun kiiloomeetirii 3,300 fi 370 deemuu dandeetti deemteellee suma naannoo Ameerikaa keessa ka jirtu Guwaamiyyuu ga'uu dandeetti. Afgaanistaan kibbaa keessatti boombiin makiinaa naatoo duratti awwaalan loltoota Roomaaniyaa 4 caalaa fixxe. Naatoon waraana addunyaa biyyoota garba Atlaantik gama jiraniiti. Akka oduu himaan bulchoota naannoo tanaa VOA'tti himetti fulaan namni itti dhumattuun xuyyoora godin Kandaar jiru bira. Akka Faazal Biriil jedhutti bada tokkottu makiinaa isii keessatti makiinaa ofii keessatti boombii awwaaleetiin achiin dubatti akka makiinaa warra lafeeguu kanaan dha'u tolche
oduu himan Taalibaan waraan kennatti kan warra biyyi teennatti baafatu ofirraa hadhuuf barbadeessuu jira jechuun dubbate. Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Suudaan kibbaa keessatti lagi Naayil guutee irraan faca'e lolaan bokkaa dhiyootaan galuu dhufelleen magaala booriitti baafatee manneen dhibba hedduu keessaa nama baqachiise nama baqatan qarqaarsitu kennuutti jiran. Maartaa Alula Kooli akkasiin jettutti lolaan kun waan hedduu balleessuu jira namilleen tanaaf jedhee qarqaarsa guddaa argachuu jira. Suudaan kibbaan biyya haaraa dhiyoo addunyaatti dabalamte. Oduu namaaf qabsanu. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin jaarmaalee hawaasaa Keeniyaa keessa jiru Daayiriktarri Abbaa Alangaa Olaanaan biyyattii warra filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa dabree irratti akka dalagan akka mannaa irratti banu gaafatee jira. Miseensonni gumii kanaa dheengadda waaree booda Naayiroobiitti hiriira ba'anii boordiin filannoo biyyattii akka sirna hojii isaa fooyyessuuf akkasumas immoo hojjettoonni boordichaa filannoo darbe kanarratti akka raawwatan jedhaman akka seeratti dhiyaatan gaafatee jira. Galmoo Daawit Naayiroobiidhaa gabaasee jira. Kuno. Manni murtii Keeniyaa bu'aan filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa hagayya 8 bara 2017 haala seera biyyattiitiin waan hin gaggeeffamnii fi irra akka deebi'amu kan inni murteesseef. Gumiin kun yeroo waajjira lameenutti argamuun iyyata galchu hojjetoonni boordii filannoo Keeniyaa hojii seeraan alaa hojjechuun filannoon kun akka irra deebi'amu godhan seeratti haa dhiyaatan jechuun gaafatan. Ijoon Joomuhee bakka bu'aa gumii kanaati. There's a crime to the subverting of the will of the people of Kenya on 8 August 2018. Filannoo hagayya 8 bara 2017 irratti yakki murtee uummataa tuffachuu raawwatameedha. Yakki kunis haga biyya ganuuti. Kan nuti jechaa jirrus uummanni Keeniyaa warreen fedha uummataa dabsuuf yaalan kana seetti dhiyeessee isaan gaafata. Lammata immoo wanti hundi akka duraatti itti fufuu hin qabu. Filannoon ta'uuf deemu kun karaa seera hin taaneen ammas gaggeeffamee bu'aa filannoo ammas akka fashalaa'u hin feenu. Kanaaf boordiin filannoo kun meeshaalee dheengadda dogoggora guddaa kana uumaniif haala duraatiin fayyadamuu hin qabu. Nuti jijjiirama feena. Mr. Mohen dabalataan hojii raawwachiistuun boordii filannoo Keeniyaa Israa'el Chiloobaa fi namooti bu'aa filannoo kana miliqsuu irratti hamataman hojii isaanii gadhiisanii haa qoratamanii jedhan. Kana malees immoo teeknooloojiiwwan filannoo darbe kanarratti hojiirra oolan sirriitti qoratamanii waa'een isaaniis sabaaf akka ifaan gadhiifamullee gaafatan. Yoo hiriirri kun waajjira muummee boordii filannoo Keeniyaa duratti ta'u, koomishinarri boordichaa Roozliin Akoombe gumii sanirraa iyyannoo fuudhanii wanta isin jettan itti gaafatamaa kootii fi bakka dhimmi isaa laallatuun nan ga'a jedhanii waadaa galaniifii jiru. Itti aansees gumiin kun Daayirektara Abbaa Alangaa mootummaattis iyyata lammaffoo kan galche yoo ta'u, murtee manni murtii olaanaan dabarse sanaan hojjettoota boordii filannoo kanarratti Abbaan Alangaa mootummaa akka himannaa banu gaafatan. Iyuunis Loduwaa Daayirektara Abbaa Alangaa mootummaa bakka bu'anii iyyata kana fuudhani. Thank you. On behalf of the DCP, we will accept this petition. We shall study it. Guddaa galatooma. Iyyannaa kana Daayirektara Abbaa Alangaa mootummaa bakka bu'eetanan sinirraa fuudha. San boodas qorannee tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Wanni biraan wanni nan isinitti himuu barbaadu sinii mirkaneessuus fedhu waa'ee akka raawwatamee jedhamee kana Daayirektara Abbaa Alangaa mootummaallee yaada keessa qaba. Kanaafis namoota yakka kanarratti hirmaatan irratti odeeffannoo barbaachisu qaamolee seera dhimma kanarratti qorachaa jiran wajjin ta'uudhaan irratti hojjechaati jirra. Iyyata kana erga ilaallee boodas isinitti deebinaa waan lammiileen Keeniyaa nurraa eeganis hin baana. Koomishinarri boordichaa Wafulacha Bukaati poolisiinii fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi namoota boordicha keessa jiran qoratee yakki irratti argamnaan seeratti haa dhiyeessu jedhanus haga yoonaa garuu itti gaafatamaa olaanaa boordii filannoo biyyattiirraa namni to'annaa jala oole hin jiru. Paarlaamaan Keeniyaas dheengadda hojiitti deebi'uudhaaf kan jedhu akka ta'e yoo beeksisu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattas dhaqanii miseensota paarlaamaa kana duratti haasawaa taasisanii jiru. Paarlaamaa kana irratti garuu miseensonni paartii mormituu hundii fi bakka bu'aan mana murtii Keeniyaa irratti hin argamin hafaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobi. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa keessatti uumame walqabatee dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisuusaa kaleessa gabaasnee turre. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa lakkoofsi namoota buqqa'anii 20,000 ga'uusaa kaleessa nuuf ibsanii turan. Kanarraa argee bahaatti bilbilee dubbisne ittaantuu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa naannoo sanaa immoo arra lakkoofsichi walumaa galatti 30,000 dhaqqabee jiraa jedhu. Kana malees achumaan argee bahaa aanaa Cinaaksan keessatti lola liyyuu poolisii naannoo Somaalee fi jiraattota gandaa Toraanoo gidduutti geggeessameen namoonni 3 du'uu fi kabiroon 5 madaa'uu dubbatu. Jiraattonniif ittaantuu itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa kun ka jiraataan Cinaaksan haala namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii gara sanatti yaa'aa jiranii nuuf ibsaniin jalqabna. Arrallee numa guuramuu jiran arra hagamma makiinaa 52 nu dhaqqabe kakaleessa dhufesan malee arrallee as guuramaa jira jechuudha garuu kakaleessaan sun aanonni ollaan keenyaas ummata isaanii makiinaa erganii guurrachaa jiran haala sanarra jirraarra. Namoonni warri dhufan kun eessa kan isaan qubatanii jiran namoonni baqatan jechuudha. Namoonni baqatan kun iskuula sadii fi kaambii tokko qubatanii jiran garuu kaambiillee fuudhuu hin dandeenye iskuulli sanis fuudhuu hin dandeenye magaalaa keessatti faca'ee mana manaan illee ummata wajjin bulaa turan hangeedha agaarraas ummatuma wajjin jiru jechuudha warri yeroo ammaan tana makiinaa argatees ol bahuu jira karaa naannoo Hararii fi Kombolchaa fi Hawwadaay namni ol bahuu eegale. Namoota kana qaamni yeroo fillee ta'e qubachiisuu yookaan immoo waan nyaatan waan dhugan kennu qaamni gargaaraa jiru jira. Ummataatu gargaaruu jira ummatuma aanaa Cinaaksantu ummata kanaan lammii waan ta'aniif qubachiisee simachuu jira hagamma qaamni gargaaruu jiru ummata garuu ammaan tana mootummaan Oromiyaa godina Harargee bahaa Qaymasqalii makiinaa 50 kana ergee namoota ammoo ol guuruu jira karaa Harar. Cinaaksan irraa gara Hararitti guuraa jiraadha kanatti jettu. Akkas. Namoonni dhufan kun meeshaa qabeenyaa isaanii qabatanii dhufan moo akkuma duwwaati kan isaan dhufan namoonni gara Cinaaksanitti baqatan kun? Namootni lubbuu isaanii qabatanii bahan malee lubbuu baraaruuf bahan malee qabeenyi isaanii akkuma jirutti qabeenya isaan horatan haga naannoo Somaalee keessa turan jechuudha qabeenya isaan horatan achumatti dhiisanii bahan jechuudha namni kun harka qullaan bahan sanuu. Naannoo keessan haalli nageenyaa jiru maal fakkaata? Har'a maalitti toolte? Cinaaksaniin naannoo ishee maaltu jira? Cinaaksan mashaqaa addaa keessa jira jechuu dandeessu obboleessa amma lolliin nuti deemuu jira ammallee lolliin ni jira. Keessaahu araddoota Koorelee fi Tur'aanoo jedhamu ganama subiirraa eegalanii lolli hagammaa itti deemuu jira. Hanga sa'a ammaa ati na bilbilu jirtu kana lolli deemuu jira jechuudha. Gama keenyaan ganamarraa eegalee hagammaa kan du'e nama 3 sadeen sanis maqaa isaanii sikannuu danda'a. Eenyuuf eenyu gidduutti kan lolli geggeeffamaa jiru amma? Liiboolisii fi uummata aanaa Cinaaksan jiraata araddoota sanii warra ta'an jidduu geggeeffamuu jira. Liiboolis magaalaa Jijjibarraa dhufanii makiinaa 7 hagammaa itti jiran jechuudha. Nam tokkollee kan dirmattee jiru ganama subii sa'a 12 nu bilbilanii nama 5 nurraa madaa'e nu dirmaddaa jedhanii namni itti dirmachuu danda'es hin argamne. Hagamma madoo sanis iddoo sanarraa kaasuu hin danda'amne jechuudha. Madoon dhiigna kanarraa faca'uu jira ardaa keessa. Kaddu'e 3 achi jira. Uummanni immoo qabsoorra jira hagammaa irraan baanne ardaa san keessa uummanninis. Eenyu warri du'an kun maqaa isaanii beekanaan jettee jirta? Tokko Shidee Abdullaahidha. Lammaffaa Daawud Ahmadii. Sadaffaa Abdii Imaale. Ardaa Tur'aanoo diidileenu. Kaan araddaan akkamii? Araddaan Koorelee namni gama keenyarraa goddaamee jiru hagamma. Koorelee jette? Koorelee kan du'e kan madaa'enu Tur'aanoo didda Tur'aanoo. Warra madaa'e maqaan isaanii tokko Hamdii Yusufiidha. Tokko Faarah Ali Idrisiidha. Tokko Ayidiid Abdullaahidha. Tokko immoo Hamdii Jibriilidha. Inni kaan Faarah Idris. Warreen kun bulchiisa nageenya ardaa Tur'aanoo dabalatee jechuudha warreen kun amma warri madoon. Kanneen madaa'anis kanneen du'anis Tur'aanoo keessa qofa moo Koorelee keessas ka madaa'an ni jiru? Shanan madaa'an kunii fi sadeen du'anis Tur'aanoo keessa irraa namni kun du'e. Koorelee keessaa waan dhageessan hin jiru hagammaatti. Kan du'e hin jiru garuu lolli numa deemuu jira. Lola kana dhaabuudhaaf qaamni bobba'ee jira fakkeenyaaf akka humna federaalaa fa'aa kan naannoo sanatti bobba'ee mul'atu jira. Tooraan sa'a 5 fi namni asirratti iyyattee akkasitti makalaakiyaan asirraa bahee ture. Makalaakiyaan asirraa bahee achi deemes hagamma madoo san kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kaasee warra mishigii qabatee liiboolisii san dabarsuu hin dandeenye madoo san bira taa'ee tumaanii fi warra biyya san bira taa'ee makalaakiyaan yeroo ammaan sana arra dhaga'ee jira.
Humni ittisaa naan jettu kun naannoo keessanis ni jira amma Cinaakseen keessa ni jira? Makalaakiyaan Cinaakseen kaampii keessa jira. Maal gochaa jiru? Maal godhan ani naaf galuu hin dandeenye dhimmi kun naaf galuu hin dandeenye. Wanti nama ajaa'ibsu isaan wallee Oromiyaa fatnoo sadarkaa aanaatiin qubatee jira. Ammaan tana fatnoo kun akkam babbaannee fi uummata sana fakkan dirmanne kan eeguu jiran natti fakkaata. Waan uummata gargaaruu jiran natti fakkaatu. Silaa uummata gargaaruu jiraatan gaa karaa rabbansiisanii humna dosan kaasanii sana tajaajila dhaqqabsiisuu danda'anii ture. Sanillee hin godhamne naaf galuu hin danda'u. Dhaggeeffattoota keenyaa akkuman duraan dubbadhee waa'ee lola kanaa fi akkasumas immoo waa'ee baqattoota gara sanatti yaa'aa jiranii qaama mootummaarraa adda baafachuudhaaf jecha godina Harargee Bahaatti bilbilee ittaanaa hooggantuu dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa godinichaa aadde Fadiilaa Daawudaa sobsiiseen jira. Waa'ee lammiiwwan qe'ee ofirraa buqqaanii achi yaa'aa jiranii ibsuudhaan jalqaban. Nuti akka waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaattis akka bulchiisa godina Harargee Bahaattis namoonni naannoo Somaaliyaa Jijjigaa fi naannoo Shamirraa buqqaanii asitti argamaa jiran lakkoofsi isaanii baay'ee guddaadha. Kan guyyaa har'aattis dabalatee jechuudha. Kallattii adda addaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaanii kan dhufanii qabeenya isaaniirraa buqqaanii kan dhufanii ammallee naannoo konkolaataa 42tu galaa jira. Isa sana osoo hin dabalanne naannoo 30 olitti iddoo adda addaatti qubatanii kan jiran ta'uu isaa tokkoffaa aanaa Cinaaksan irratti lammaffaa immoo godina keenya magaalaa Harar iddoo lamatti kan qubatanii jiranii akkasuma ammas aanaa Kombolchaatti irratti illee namoonni muraasni qubataniitu jiru. Kanaaf lakkoofsi namoota naannoo Shamirraa buqqaanii argaman kun baay'inaan dabalaa kan jiru ta'uu isaa kaleessa irra keessatti namootuma dhufan kanallee mootummaan sadarkaa adda addaatti haala mijaa'aa uumuudhaaf keessatti iddoo bultii qopheessuudhaan wal'aansa qopheessuudhaan nyaata dhugaatii hirmaannaa uummataatii fi mootummaatiin tajaajilli isaaniif barbaadamu kan taasifamaa jiru ta'uu isaati guyyaa irratti. Haalli namoota dhufan kana akkamii qabeenya isaanii qabatanii dhufammoo harka duwwaa dhufammoo ari'atamanii dhufammoo ofii isaanis sodaatanii buqqaammoo maal dhagaa jirtu sin? Haalli qabatamaa fi dhugaan jiru maalinni namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaanii dhufan kun namoota waggaa baay'ee itti keessa turanii fi maatii soratanii qabeenya adda addaa horatanidha. Haala qabatamaa amma jiruun miidhaa achirratti irratti gaggeeffamaa jiru sodaarraa ka'uudhaan kan baqatanii dhufan jiru qabeenyi isaanii duraa saamamee qabeenyi isaanii duraa gubatee kan dhufan jiru akkasumas naannoo sanitti qaamni nageenyaa jiru immoo kallattii adda addaatiin walitti gurmeessee walitti ijaaree iddoo tokkotti kuusee akkaataan makiinaa irratti yookiin konkolaataa irratti itti fe'ee dhufe jira jechuudha. Qabeenya tokkollee kan harkaa hin qabne ta'uu isaaniitii fi maatii isaanii duwwaa qabatanii kan dhufan. Inni lammaffaa immoo namoonni maatii isaaniirra achitti irraa hafanii haati manaa fi abbaan manaa dhufan jiru namoonni immoo haati manaa fi abbaan manaa achitti hafanii maatii isaanii dhufan jiru jechuudha. Jiraattonni naannoo kan isaan kaasanii gariin isaanii bakka tokkotti qabee akka isaan deeman ergaa jiraadha kan jedhanii dubbataa jiran maaliif kun godhama? Kallattiin ammaan tan ittiin qabatamaadhaan dhufaa jiran namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan kallattiin taasifamee jira qabeenyi isaanii duraa saamuudhaan duraa gubachuudhaan lubbuu isaanii baasuuf jecha kan asitti dhufaa jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in poolisiin federaalaa achi jirtu walitti gurmeessee erguun akkuma jirtu ta'e uummanni naannoo san jira muraasni fi poolisummaan naannoo sunitti tarkaanfii kana irratti fudhachaa jira jechuudha qabatamaadhaan asitti dhufanii iddoo itti wallaanamaa jiranii fi rakkoo isaanirra geessan immoo akkaataan itti asitti tajaajila wallaansaa kennaafii jira. Namoonni madaa'an jiru jechuudha? Jiru namoonni madaa'an baay'ee kan dhibbootatti lakkaa'amaniitu jiru. Maaliin madaa'an? Akkamitti? Reebichaan. Humnoota poolisii godinaa sanaatu reebi jechuudha? Amma akka odeeffannoo qabnis tokkoffaa gidduma poolisiin jirutti reebamaa kan jiran ta'uu isaanii haamamaa kan jiran ta'uu isaaniitii fi poolisummaan magaalaa san keessa jiru iddoo tokko irratti dhiibbaa akka irratti gaggeessaa jira. Poolisiin naannoo shanii kan federaalaa immoo akkaataa isaanitti walitti gurmeessee karaa nagaa ta'een naannoo isaanitti deebi'uu qabanis haala mijeessaa kan jiru ta'uu isaati. Poolisiin federaalaa namoonni egaa ari'atamanii booda walitti qabanii akkaataa itti gara deemuu qabanitti geessan qindeessuu jechuudha. Qindeessuu achitti konkolaataa qopheessanii namoota iddoo adda addaarraa walitti dhufan kan iddoo tokkotti gurmeessanii lubbuu isaanii baasuuf jechaa fi iddoo irraa dhufanitti karaa nagaatiin akkaataa itti deebi'uu danda'anitti kan asitti ergaa jiru ta'uu isaati. Gama biraatii gara mootummaa naannoo Oromiyaati hoo gargaarsi godhamaa jiru maal fakkaata? Namoonni kun agana baay'ee taanaan 30 ol taanaan eessa qubachiisaa maal godhaa sagantaan jiru maali? Yeruma guyyaa jalqabaa qubachiisuu irraa jalqabee kallattiin itti mootummaan naannoo keenyaatis godinni Harargee Bahaatis qaamota qindaa'oo qabu koree ijaaree tokkoffaa bulchiinsuma godina Harargee Bahaatti naannoo manni babal'aan jiruu fi iddoo mijjaa irratti
iddoo ciisichaa qopheessee firaasha qopheessee birdilibsi qopheessee nyaata qopheessee wantoota isaaniif barbaachisu haala adda addaatiin qophii gahaa taasisuudhaan namoonni yeroo dhufan iddoo mijja'aa sunitti haala isaaniif barbaadamu hunda guutamee fi kallattii kanaan kan buqqaanii dhufan kun kallattiin itti keessummeessamu jiru. Iddoon isaan itti hirmaachaa jiranii fi iddoon isaan itti qubachaa jiran tokkoffaa manneen barnootaa irratti. Inaaksan amma yeroo ilaallu manneen barnoota adda addaa keessatti bal'inaan ammaas namoonni baay'ee achitti qubatan waan ta'eef bal'inaan achitti wanni qophaa'ee itti deemamaa jira. Lammaffaa immoo magaaluma Harar keessatti naannoo istaadiyeemaatti karaa adda addaa dhaabu waajjira poolisii godina irratti iddoo bal'aa qabna waan ta'eef achitti saalli mijjeessee jira. Karaa biraatiin immoo achuma ammas waajjira poolisii naannoo Hararii keessatti haalli mijjaan qophaa'ee fi kallattii kanaan nyaanni isaanii guyyaatti yeroo sadii akkaataa isaan itti uffata isaanii miiccachuu danda'an akkaataa itti mana fincaanitti fayyadamuu danda'aniif koreen fayyaatti ijaaramtee akkaataa isaan itti namoota achitti miidhamanii dhufan wallaansa gahaa argachuu danda'anii fi dubartiin asittillee ulfa taate kallattii adda addaatiin akkaataa itti deeggaramuu qabdu asittillee dubartiin tokko nu biratti dhiyeessee jirti akkaataa isaan itti hordofamuu qabduu fi haala waliigalaatiin daa'immanii fi dubartiin iddoo tokkotti akkaataa tajaajila itti argachuu danda'an dhiira kan taanis akkaataa tajaajila itti argachuu danda'anii kallattii kanaan haalli mijjaan gara keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenyaas bifa nama gammachiisu uummanni bal'aan keenya uummanni naannoo Hararii keessa jirus uummanni godina keenyaatiif bira dhaabbachaa jiranii fi wanni jiru haalaan kan nama gammachiisu hirmaannaan jedhu kallattiin isaan kana qeeballee isaan kana tasgabbeessinee teessisnee tursiisuu dandeenyuu fi isa kana qofa osoo hin ta'in namoonni immoo iddoo dhaloota isaaniitti akkaataa itti deebi'uu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa miidhagaa aanaa sadii yoo fudhanne walitti gurmaanii bultoota aanaa saniitti wajjin mareechuudhaan akkaataa isaaniitti iddoo dhaloota isaaniitti deebi'anii deebii qofa osoo hin ta'in wantoota achitti illee ittiin tursiisan jechuudha. Nyaanni isaanii qophaa'ee fi araddaa irraa dhufan sanitti araddaa irraa dhalatan sanitti deebi'anii haalli hawaasni ittiin hirmaatee qubachiisu qofa osoo hin ta'in nyaata isaan tursiisuu danda'u ittiin deeggaramaa jiran jira jechuudha. Aadde Fadiilaa gara dhimma kabiraa har'a mul'ate jedhamuttan sin deebisaa. Achuma godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaksen keessatti kanneen argaman araddaalee Toraanoof Karoolee jedhaman keessatti har'a humna liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaalee fi jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa uumamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni 3 ajjeefamanii jiru, kabiroon madeessamanii jiru. Keessumaa Toraanoo keessatti jedhanii jiraattonni dubbataa jiru. Kan ammam quba qabdu sin? Kana qabatamaan quba qabna. Keessatti ammaan kana akka mootummaattis akka bulchiisa godina Harargee baatti rakkoo kana nuti ofirraa ittisuudhaaf kallattii adda addaatiin hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Garuu ammas guyyaa har'aa kanaaf biyyi poolisiin tarkaanfii uummata keenya irratti kallattii adda addaatiin fudhachaa kan oolte ta'uu isaati. Araddaa isin jettan lameen qofa osoo hin ta'in araddaa Kononeel, Geellaa, Golawaacuu, Gologooreesii fi Turanaadool keessatti dhukaasa biyyi poolisiin dhukaasaa ture. Guyyaa har'aa kanallee nama 3 irratti lubbuun isaa kan darbe yeroo ta'u namoonni 5 immoo madaa'anii jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon dhimma daangaatii wajjin wal qabatee jiru kun hawaasni keenyaas mootummaan keenyaas yeroo adda addaa rakkoo kana furuudhaaf bifa tasgabbii qabuu fi bifa obsa qabuun ittiin deemaa ture. Naannoo daangaa irratti immoo wantoonni hojjetamaa ture akkuma jirutti ta'e ammallee jechuudha biyyi poolisii uummata keenya irratti milishaa keenya irratti kallattii adda addaatiin tooftaa isaanii jijjiirrachuudhaan dhukaasa kan banaa jiran ta'uu isaatii fi har'a qofa osoo hin ta'in haga guyyaa har'aatti lubbuun nama 17 kan darbe yeroo ta'u namoonni 16 ammoo madaa'uu danda'anii jira kan irraatti waliin jechuudha. Lakkoofsi isin jettan kun walumaa gala Harargee bahaa keessatti moo aanaa Cinaaksen keessatti moo eessatti? Amma lakkoofsi waliigalaa isinii kenne kun aanaa miidhagaa keessatti nama 4 kan dhukaasanii ajjeesuu danda'anii aanaa Gursum keessatti iddoo Bombaas jedhamtu irratti gaafa takkaa akka 2010tti nama 2 irratti tarkaanfii suukanneessaa kan ta'e fudhatanii jechuudha. Aanaa Cinaaksen keessatti hagaamaa nama 11 kan lubbuun isaanii darbee guyyaa har'aa immoo haala gaddisiisuun argaa sanarratti uummata keenya kan nagaa irratti dhukaasuudhaan lubbuu nama 3 kan dabarse yeroo ta'u nama sanarratti miidhaa madoo kan uuman yeroo ta'u haala kanaan sochiin isaan uummata keenya irratti taasisaa jiranii fi gochii isaan uummata keenya irratti raawwachaa jiran qabatamaadhaan jechuudha. Qabatamaadhaan uummata keenya irraas mirkaneeffachuun ni danda'ama. Gama isaaniiti yoo gama liyyuu poolisiitiis haa ta'u gama bulchiisa naannoo Somaaleeti walitti bu'iinsa kana keessatti namni miidhamee namni du'e jira waan quba qabdan lakkoofsa qabdu? Kana lakkoofsa hin qabdu. Amma asirratti haga daangaa naannoo keenyaa keessatti amma araddaan shananii isiniin jedhu kun haga daangaa keenyaa seenanii kan dhukaasa uummata irratti dhukaasaa jiru jechuudha. Keenyaatiif milishaan naannoo keenyaatiif poolisiin naannoo keenyaatiif uummata Somaaliyaa wajjin immoo uummata waliin jiraatu ta'uu isaarraa kan ka'e suudhaan uummata keenya irratti miidhaa geessaa jiran kana
akka mootummaa keenyatti akka godina keenyatti sarkaanti irraa ittisu taasifamu sun keessatti aga ammaatti daataa lubbuun namaa gara isaaniitiin darbe sun akka godina keenyatti sarkaan qabu jechuudha kominikeeshinitti. Adde Fadiilaa Daawud ittaantoo hooggantuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan Harargee Bahaa ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Guddoo galatamaa isinillee. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu kanarratti deebii gama mootummaa naannoo Somaalee argachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa obbo Idris Ismaa'eelitti deddeebisnee bilbilleeyyuu argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin immoo biyya Somaaliyaa Somaaliilaand keessatti haala wadaay keessatti uumame walqabate roobi dabre kana dhalattoonni Oromoo 2 ajjeefamuun gabaasamee jira. Oromoonni achi jiraatanis gocha haaloo ba'uu fakkaatu kanaan nagaa isaaniitiif sodaachuu isaanii himatanii gamni lamaanuu akka gochaa kana dhaabu iyyataa jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliirraa ergame Tigistuu dhiyeessa. Roobii dheengaddaa galgala lammiiwwan Oromoo 2 Somaaliilaand qarqara magaalaa Argeessatti ajjeefamuu isaanii mootummaan Somaaliilaand mirkaneesseera. Ministeerri nagaa eegumsaa Somaaliilaand obbo Mohaammed Musaa Diree ergaa akkana jedhu kaleessa dabarsaniiru. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin hala ilaaliyo. Lammiiwwan Somaalilaandis Oromoota yookiin lammiiwwan Itoophiyaa namoota qulqulluu tuquu akka dhaaban waamicha dhiyeessina. Qaama nagaa eegumsaa Somaalilaandis baqattoota Itoophiyaatiif akka eegumsa godhan ajajna. Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiranittis warra jecha kana raawwate walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatiif Somaalee Itoophiyaarra jiruun walqabatee haaloo bahuuf Oromoo irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsanii haaluma wal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Somaalilaand keessa jiraatan lubbuu isaaniitii sodaachuu isaanii dubbatanii gamni lamaanuu akka dubbii qabbaneessu jabeessanii kadhatan. Aadde Hukun Mohaammed waggaa 4 darbaniif Hargeessa keessa jiraatanii hojii mana keessaa an akka wayaa miiccuu nyaata bilcheessuu kana gochuudhaan galii argatanii jiraatanii. Kanjii Oromoo har'a akka harma keessa jirtutti nagee akka harkattu rabshaa dhufte tanarraa nagee akka harkattu nuti Hargeessa keessa jiraannullee nagee akka jiraannu warri Itoophiyaa jiraatullee isaaq akka nagee harkatu nuti har'a obbeleeyyanii har'allee obbeleeyyanii borullee obbeleeyyanii balaan hin jirtu nageetti akka biyya teenyaa fi bakka jirrutti nagee harkan Soomaaleenis bakka jirtutti akka nagee harkattu rabshaan akka dhaabbatu nagee akka harkannu Hargeessa keessatti rabshaan akka nurraa dhaabbattu isinillee Itoophiyaarraa akka isaaq dhiiftan. Salaam alaikum isin jaw. Obbo Hassan Mo'aalis jiraatuma Somaalilaand. Uummanni Oromoodhaa kan awwadaa jirtan rabshaa amma deemu jiru kana uummanni Oromoodhaa biyyattii gartee Somaalilaand keessa jiran miidhamaa waan jiraniif miidhamee jira isinis miidhamtanii jirtan miidhaan tun gara lachuutii akka dhaabbattu isin gaafannaa uummanni Oromoo uummata isaa miidhuu akka dhaabdan isin gaafannaa galatooma. Lammiin Oromoon biraan achuma Somaalilaand keessa jiraatu Mohaammed Ibrahim isaan rakkoo hawaasni keenya dhimma daangatii walqabatee keessa jiru beeknaa ta'us garuu immoo walirraa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudhaan ergaa armaan gadii kana dabarfatan. Ani immoo inni jiru Oromoon godaa keessa jirtu nutis nu haalaalanii dubbitan Hargeysaa keessa ilmaan 10 qabu jira ilmaan 7 qabu jira. Eegi namni tokko dhugaadhaa rakkoon nurra jirtu rakkoo guddoo nuti amata 2 guutuu rakkoo akka obboleeyyan keenya godhu jiran ni agarra. Kanaafuu akkuma ol keessa jirruun Somaalilaand nama ta'ee awwadaa keessa jiru akka hin tooyne akka wanta kan jenneen akka cinaa dhaabbattan wanni dheengadda taate san waan hamtuu waan fokkottuudha irra hubanne dubbiin tun akka dhaabbattu takutte galaanni haa fuudhuu tagana akka hin deebineen uummata keenyaa himaa jechuudha. Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaatiin wal qabatee amma ammaatti lubbuu hedduun baduunsaan beekamu keessumattuu immoo haala awwadaay keessatti dheengadda uumameen Oromoota 6 fi lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa 12 walumaa gala lubbuun namoota 18 baduusaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuunsaa yaadatama. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenya boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.